qaasim mee ummata oromootiin wal bariiti sagantaalee hojmaata amma irra jirtanii fi eessaa akka turtan hojii keessan ka duraa keessaa wanni ummata yaadachiiftanoo jiraate mee ummataan baruma lama irratti hojii haarawaa hojjetamee ture bilisummaa hawwee jechaatiin weellisaa kan ture qaasim simboo amma ammoo mee simboo san keessaa wanni nu yaadachiisoo jiraate ummata oromootii fi daawwattoota miidiyaa humna oromiyaatti mee maal jenna kan jennu kan waliin dhageenyu ta'a. Ani Qaasim Simboo akkuma beekamu godinuma kana keessatti dhaladhe Arsii Lixaa. Yeroo sanillee baay'ee takka haalli jiru hedduutu akkasitti ulfaata. Haa ulfaatu malee gaafa lubbuu fi kan keetii irratti murteessiteeti karaa kaleessa abbootiin qabsoo kalee hayyootiin qabsoo kalee keessa deemaa dhufan san qabattee atillee bakka jirtutti ummataaf qabsaa'uun waan biraas hin barbaachisu. Qophii qofa haqa irratti hundaa'u qofa. Kanumatu nama barbaachisa. Isa kanaaf ammoo waa hawwee dubbataa turre. Bilisummaa hawwee jedhaa turre. Bilisummaa hawwee walabummaa hawwee injifannoo hawwee walabummaa hawwee. Bilisummaa hawwee injifannoo hawwee walabummaa hawwee injifannoo hawwee. Farda kooraan qabneef ni taati mataan ta'een yeroo abbirra taateen kanneen jiraannu biyyaarra dhalannee tan keessa guddanne jedhaa turre jechuudha. Kabajamtoota keenyaa fi daawwattoota hordoftoota keenya kan bakka teessanii sagantaa keenya daawwataa jirtan hundi keessanuu kan argaa jirtanii fi kan dhagaa jirtan sagalee dhanqaam Timboolee kennaa uumamaatiin badhaa Qaasim Simboo irraa kan dhagaa jirtanidha. Weelluu isaa bara 2000 ummata oromootiif qabsoo kutannoon akkasumas ammoo murannoodhaan deeggarameen ummata oromoo afoo dhaabbataa kan turedha. Ammas ammoo weelluu isaa keessaa tokko nu isin kan dhageessaa jirudha. Mee gamanumaan weelluu isaa tokkos kan ummata oromoo biraa qabu jira. Aadaa oromoo keessatti mee sirba aadaa oromoo Arsii maal hojjetee jira ummata biraa kan qabuu fi kan kuma qabsoo qofaa hojjetaa turtee fi ummata aadaa ummata oromoo kanatti immoo maal qabsoo kan jennu lemee gamanumaan gara isaatiitiin dabarsa turtiin keessan nu faana. Galatoomii aadaan yeroo kamiyyuu jechuudha. Namni yeroo baay'ee aadaa isaa dhiiseeti waan biraatitti sirboota hedduu sirboota warraaqsaa kana hojjechuu dandeenya. Aadaan ammoo barillee kuffisu hin moofullee hin jibbamullee aadama feete sirbibee hin moofu jechuudha. Haalli siyaasaa aga yeroo siyaasni bakka qabatee dhaabatuu fi gaafa bakka qabate ammoo dhaabachuu danda'a. Aadaan ammoo jechuudha hin moofu siyaasa keessallee nam'ee waan balleessu osoo balleessuuf illee yaadanii hin badu. Osoo aadaa keenya qaqqabuu yaadan hin badu. Kanaaf yeroo sanitti sirbaa Jabbilee gaararra yaafnanii eewwa sirbinaa maqaa shannu baasanii. Jabbilee gaararra yaafnanii eewwa sirbinaa maqaa shannu baasanii. Akkas ka jedhu fa'aa jira jechuudha. Tokkoffaa atini godina jirtu san keessaa haatee Oromoof ta'a jechuudha waliin qaba. Oduu fakkeenyaaf an Arsii aadaa kana beekee ka'eeti ka godinaalee Oromiyaa keessa beekuu qaba jechuudha. Tokkoffaa ofirraa kaata. Kana yoo jennu immoo ofirraa ka'anii waliin gahan. Achillee asillee waliin gahan. Martinuu kenna. Saniif akka jiraatu maaliif nama sirbuuni durii maqaa shanama baasanii kaadii dabaluu maalii waa hedduu jira. Seekaraafas hin jedhanii alaakaafas hin jedhanii maraataafas hin jedhanii achi oltu jira gabaabsee ta'u maqaa shan dubbaasan jennaan sirba ummataati beektamu sirba ummataati waan akkanaati jechuu barbaada. Kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota miidiyaa humna oromiyaa miidiyaan humna oromiyaa godinaalee oromiyaa keessatti qorannoo gola aartii oromoo gaggeessaa kan ture amma immoo bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti aartistii kabajamaa fi jaalatamaa qabsaa'aa uummata oromoo haqaan qabsaa'ee qabatee gara keessan dhiyaatee jira. Weellisaa fi jaalatamaa kabajamaa kan ta'e Qaasim Simboo wajjin turtii godhaa jirra. Kanaaf immoo aadaa ofii jaalachuun ammoo arsooman oromooman waan jedhu namni ammoo of ta'an wal ta'anii jiraatu jedhee jira. Kanaaf qabsoon diddaa gabrummaa keessa hammatamuu dandeettu maal keessaallee of jala qabdi
aadaanillee of jalaa qabdi, weelloon of jalaa qabdi, hidhannoon of keessaa qabdi. Kanaaf wantoota gaarii isaarraa dhagaa jiru kanaadha. Mee amma Qaasim Simboo nu jalaa fagaatee ture waggoota 12. Amma immoo eessa turte maaf nu jalaa fagaatte kan jedhu gaafii keessan ofii dursee isinii gaafachaa jiraachuun konool. Kanaaf immoo mee gamanuma maalirra akka ture fi maal akka ture gabaabsee akka nu dhiyeessuun gamanuma isin affeera. Turtiin keessan Qaasim wajjin qophii qorannoo gola aartii Oromoo wajjin. Dhugama miidiyaa garaa garaatiinis hedduu takka ijoolleen qeerroo fi qarreen keessaa na gaafatan. Waan nama ajaa'iba immoo haga feetillee yaaddu xiqqoo si jala turti malee bakka sanitti hima baata. Fakkeenyaaf jaaladheetti mitan uummata irraa ka fagaadhe. Yaa uummata Oromoo an jaaladhe yoomiyyuu isinirraa fagaadhu. Haalli an keessa ture isinuu hin beektan jechuu hin danda'amu. Ana immoo yoomiyyuu isin irraanfachuu hin danda'u. Yoomiyyuu isin irraanfachuu hin danda'u. Maaliif jennaan kaleessallee hunni kiyya isin ture. Yeroo rakkoo sanillee hunni keenya isin ture. Gonofaan tiyyallee isin turte. Namoota akka kiyyaatiif hedduu Oromiyaa keessa ka jiran uf keessa qabataa turtanii akkamiin isin irraanfadha. Nama lubbuu namaa lubbuu tiyyallee akka hin baane yookaan ammoo akka bineensi nyaanne godhaa turtan akkamiin isin irraanfadha. Wanti ammoo nafa fageesse miidiyaa garaagaraatiin fa dubbataa turre akka namaa fuula lama taaneeti olii gadi fiiguu kanallee hin danda'an uumama kiyyaan akka weellisaa keessanii tokkotti hin dandeenye. Haa ta'u ammoo hojiilee hojjedhee lafa kaayee akkasuma taa'aa jira. Waa hedduutu jira jechuudha. Kana yoo jedhu wanti biraa ammoo haalli dhiibbaa siyaasaa jechuudha. Achuma qabeeti achi na kaayee jechuudha. Namichatu raada bitate sababa inni raada bitate saniif diina hedduu horate ganda isaa tokko keessatti mammaaka. Bilisummaa hawwee jiraa turre tanatu balaa ta'e aga ganna kanaa keessa. Amma waggoota fincaletti tajaajilummaan turatti ammoo jaarsi tokko nu bilbilaniitti gara biyya alaa kanaa hawwee jiraa turte amma argee jirtu ree bada Qaasim naan jedhe. Argee illee hin jenna akkatti jennutu jira ammallee akkatti jennutu jira. Sirriitti akkatti jennu jira yeroo ammallee hin geenye. Haa ta'u ammoo barii argineerra ija bananneerra ol jennee deemaarra. Ammallee nu keessa waa hedduu jira. Amma gama artistii kanaan hedduu ijoo artistoota ta'anii ta'a Oromiyaa keessa sosocho'an meeqa biraa kaawwan qaaquufu isaan irratti aggaamni jira ijoollee ciccimtuurra jechuudha. Isa kanniiniif ammoo kana jechuun ammoo abdii nama kutachiisanii hawwaa jirree hawwaa turree ammallee waan hawwine maraa tokko taanee galmaaniin baafannaa galma geennaa waan hawwineeti itti geenne ammoo yookaan qaccee isii qabachuuf itti dhiyaannee ijaan argine kan ammoo tiffachuun illee nu barbaachisaa jechuudha. Kabajamtoota keenyaa fi daawwattoota miidiyaa humna Oromiyaa sagantaa kallattii hordofaa jirtan hundi keessanuu kabajanii fi jaalalli nuti isiniif qabnu bakka jirtanitti isin haadha qabu jechaa guyyaa har'aa qophii qorannoo gola aartii Oromoo godinaalee Oromiyaa keessa gaggeessaa turreen miidiyaa humna Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti artistii kabajamaa fi jaalatamaa Qaasim Simboo wajjin taasisaa jira. Qaasim jechuun anaaf uummata Oromoo biratti illee nama kabajaa fi jaalala guddaa qabu waan ta'eef mee isarraa maal barattan jedhee isin gaafachuu kootirra waanuma amma isarraa argannu kan isin bira geessutu caala. Maaf jennaan isin yeroo baay'ee wal arganna fuula isaatiin ammoo yeroo baay'ee walirraa fagaatamee ture fuula miidiyaa irraallee fagaatamee ture. Kanaaf yeroo arganne kanaaf fayyadamnee quuqaa uummata Oromoo keessa turte akkaataa fincilli gabrummaatti gaggeeffamaa turanii fi aarsaa hayyoonni ittiin wareegamaa turaniin qaccee arganii tana tiffannee dagaagsutu nurraa jiraata jedhanii mee artistiin kun amma tiffachuu kana maaliin nu agarsiise yookiin ammoo maalirra jira? Tiffachuu ammoo jechumaan uummata Oromoo biraan geessaa jira moo waan hojjetee lafaa qabutu jira waan jedhu isuma gaafannee isumarra dhageenyaa turtiin keessan Qaasim Simboo waliin haa ta'u. Bareeda. Tiffachuun akkamiin jennaan yeroo baay'ee nama si jibbu hin jaalatin
nama dudda kee irraa bu'uu dide ammoo baadhatin. Nama si jibbuun jaalatin. Nama gateettii kee irraa bu'uu dide ammoo hin baadhatin. Kana jechuun waan qabaniin gabaabaan waan qaban ammoo waan argan tiffachuun barbaachisa. Xiqqooma si foon takkaan yoo akkana baatee diida keessa deemte allaattiin nama harkaa fudhatti. Hoolaan qallee foonuma xiqqoo yoo qabattee deemte cululleen harkaa si fudhatti. Isii kanaaf dhiifama naa godhaa halkanuma takkatti deengadda hojjadhee yaadaloo tana. Tiksi bilisummaa kee eegi walaabummaa kee. Tiksi bilisummaa kee eegi walaabummaa kee. Diinni tuqee si laalaa akka harkaas hin baane. Diinni tuqee si laalaa akka harkaas hin baane. Tiksi bilisummaa kee eegi walaabummaa kee. Tiksi bilisummaa kee eegi walaabummaa kee. Diinni tuqee si laalaa akka harkaas hin baane. Diinni tuqee si laalaa akka harkaas hin baane. Harki bitaallee kiyyaa harki mirgaallee kiyyaa jallachoon narra taa'ee wal gargaaree dabarraa jedhee mirgi gaafannaan bitaan itti wallaalee harki